Alo. 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 Salamu alaikum. Habibi. Ma abiyyi dhufaara miti yaadha. Agaro. Naje an ofadhe kai bakka nan deemaafan. Dhageeni mata mala dhukubare mucaa kottu wisee kayira bakka. Abba gori kana ara darbaye kaza. Maayo khasira gufurade ramte. Ciao. Maayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتو تماي فاميلي جرى جرتو نقاكي سني جباتو جريني عافيان كمي سمبرا أنا برا بريدة الحمد لله. بقربين قويا جالة مخبة جماعة الإسنجاهي. الحمد لله نوليكم قويا جالة مخبة جماعة جماعيني قالنا ربين بدني يسألوني مسمون وهاقو Egaa hordoftoota keenya akkuma beekamu waa'ee da'umsa kan koo bakka waa'ee dadhabina kan koo waan argin ol qabatee bannee turre abbaan Khalidis illee abbaa Khalid wayyaa Abdulaziz illee badee ture maaliif biizii ta'ee jechuudha. Amma kunoo deebinee jirra. Egaa hordoftoota keenya maaliin dhufte Khalid jechuun keessaniin oolu Khalid wayii Salaadiin jechuun keessaniin oolu adda wantan ittiin dhufee Abu Khalid manin jirano akkuma beekamu hadda የተከበረ ሰው ዱፋራ አጋሮ ጅማ ወይ አጋሮ ቹዳ አዳይኝ ዱፋ ጅሮ ወይ inni dhagayin dhagaa inni argen arga garuu eenyunni jechuun keessan inoolu hadda kabajama abiyyi doktor abiyyi dhufaa jira haggaaro egaa animmoo da'ee ji'a tokkorii fi ammallee guyyaa 40 gunnee baa'uu hin danda'u jechuudha bakkee deemuu hin danda'u amma guyyaa 40 guutamutti baa'uun hin ta'u miti. Abdullaziz immoo waan hin jiru itti dawwaleen dhaqeetuma abiyyi argaa bakka yoo dhufellee kun uffadhee kayira mucaafotis uffadhee ofisee kayiran jiraan mucaafotis illee ofiseera fudheetuma deema malee dhaqeen abiyyi argan jiraanii waan inni jedhu ishee jechuusaa inni jechuusaa walumaan ilaalla hordoftoota keenya garuu takka beekin beeku amma Abdulaziz dawwaleen nan deema dhaqeen abiyyi arga wallahi waan kana immoo quban qabu jiruunis mana malee hin gallee dhaqeen abiyyi argan jiraanii mucaan koo fudheen dhaqee abiyyi argan jiraanii waan inni naan jedhu walumaan ilaala dhaqee naqini yaada babbareedaa gorsa babbareedaatiin walitti deebina inshaallah. Abdulaziizin dawwala ishi jechuusaa dhiisusaa walumaan ilaallaa hordoftoota keenya garuu wallahi ani bawwatoon ta'e nan deema ganna bakka dhaqeetuman arga jedheetuma yoo inni dhufellee diqqoo deemti jedhellee yoo na'e dhufee jechuudha wayimmoo yoo sodaate akkan gadi hin baanillee hin fedhu. Kanaadhaan uffadhee kunoo akkasitti fu'aa shinnitti jedhee babbareedee yeroo dhufu dhugaadhuma ba'uufi jedhee qalbii isaatti waan inni yaadanni kaa'u walumaan ilaalla. Kanaadhaan yoo dhufellee akkanatti na arguufan uffadhee babbareede garuu iddoo hin jirus immoo ammallee hin beeku eegga bahee hin deemne manatti. Alo. Salamu alaikum. Habibi. Ma abiyyi dhufaara miti yaadha. Agaro. Ma dhufaara dhani asii kunoo akka antinaatti karaarama turri waan argillee gamaara dhani. An uffadhee ka'ee bakka nan deemaafan. Dhageeni ilaala mana neegaa wanti ta'e amma sasii tokko ka'ee dhufeera natti fakkaata garuu.
Mata malah aku bare mucaa kottu wisee kaayera bakka. Maal fantaare wuy takkaa biyyi nagarree baraan. Abba godi kalaara darbaa jettee jaalta. Maa yoo karaarra darbee ijumaan nan arga kajimaan qaamumaan nan argaa. Jaabiin jabadu. Aannan deema bakka fiqaada siraa furadhee ramtee. Maine. Jamaan lagu main rakkoo qaba. Ati moo maa yoo naa eeyyamte maal ta'a? Gabrootota keenya kun akkuma isin argitan naan eeyyamne hin eeyyamu silumayyuu akkam bo'uun fedhu nan beekas immoo garuu akka inni ishiin jenne nan beeka garuu gabrootota keenya wallahi gabrootota keenya utuu naqee arge baay'ee destina jedha bakka yaani wallahi yeroo baay'ee jechuudha utuun qaamaan arge baay'ee natti tolaa biyyee bakka yaa maal godhama kaa inshaallah zuuraa lammeettiitti yoo rabbiin jedhee wajjiniin nan nagaafanne lammeetti dhiibu jechuudha aggaaroo jamaatti inshaallah egaa hordoftoota keenya Abdulaziz immoo yaada isaa kana kaa'ee dhufee isaa dhiisee isaa walumaan ilaalla yoo inni dhufellee viidiyoo keenya kan itti fufu ta'a yoo inni dhufne immoo viidiyoon keenya asumaan dhaabbata kanaan share like subscribe nu godhaa nu jajjabeessaa inshaallah pranki addaatiin immoo walitti deebinaa isiniin jira hordoftoota keenya kunoo mucaan kan kollee asrafaa jirti kunola egaa hordoftoota keenya mucaafan koo akkas xiqqattee saaxinii si keessa wanti naas algaa si keessa rafaarte tisiisa bookee wayim akkanaa irraa egaa kanaaf akkasitti raffisaa video babbareedaatiin walitti deebinaa inshaallah turtii gaarii bye bye